السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هردفتني من تا مسلمة مرتكي سنو بقى جلبلتي أيان إيد الفطرين وقا كوما تكون دبافري هرتمي تكون سنجه يتشور بعدا جيني شوال وان هين أرجمنيف إيدين دلبتا قد دفودا برسو منا أول إن شاء الله كناف baga jala bultii geenye baga wajjunumaan geenye jechuu barbaada ummata muslimaa maraan kan addunyaarra jiru hundaani baga soomana hiikaan isin gahe baga wajjunumaan geenye jechuu barbaada. Isa dhufuunis nu haa gahu inshaallah. Rabbiin soomana keessan sinirraa haa jaallatu. Rabbiin numa hundarraa haa jaallatu. Rabbiin soomana barana soomne kana Rabbiin nurraa qeebalu siniin jechuu barbaada. Hordoftoonni kiyya akkam nageenya badhaadha bakka jirtanutti nageenyi koo ammas dachaadhaan isiniif haa baay'atu isiniin jecha. Inshaallah Rabbiin isa dhufuunis nu haa gahu siniin jedha. Jiini Shawaal waan hin argaminiif dilbata guddaa dhufuudha eediin inshaallah. Kanaaf guyyaa gaafa eedii sanaa qophii bashannansiisuuf bohaarsoo ta'e qabadheen isin dhufaara waan ta'eef akka na hordoftan gamanumaan isin affeera. Biraankii wantoota haala ayyaana waggaa irratti waan isin kofalchiisu wantoota isin bohaarsu jedhee kan abdadhu isiniif qabadheen dhufaan jira. Akkasiin like share gootanii na jajjabeessitan abdii guutuun isinirraa qaba. Galatoomaa isiniin jedha. Baay'ee tokkoon isin jaalladha. Ayyaana gaariin isiniin jechuu barbaada. Galatoomaa share like gochuun akkas na jajjabeessitan abdiin isinirraa qaba. Galatoomaa.